Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo warroonni maamiloota raadiyoo walabaa taatan kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtanii akkam nageenyi keessan badhaadha. Bakkuma isin jirtanittis jaalalaa fi kabajaan ulfinna nagaa Rabbii keessa akka jiraattan isinii hawwa. Egaa raadiyoo walabaa oduu fi odeeffannoo adda addaa isiniin gahaa jiraatuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan wal qabatee guyyaan har'aa Ibilii 15 guyyaa wareegamtoota gootota Oromooti. Ijoolleen Oromoo hedduu aarsaa lubbuu ofii biyyaa fi biyyoo isaaniitiif kafalan kumaatamaan jiranis har'a ilmaan isaanii miiliyoonaan yaadachaa jiru. Seenaa bal'inaan kan isinii dubbisu ta'a. Waa'ee seenaa gootota wareegamanii keessaa tuttuqaa akka deemu ta'a. Hanga xumura kiyyaatti na faana bu'a. Ibilii 15 guyyaa wareegamtoota gootota Oromooti. Ijoolleen Oromoo hedduun aarsaa lubbuu fi biyyaa fi biyyoo isaaniitiif kafalan kumaatamaan jiranis har'a ilmaan isaanii miiliyoonotaan yaadachaa jiru. Guyyaan har'aa kun Ibilii 15 yaadamus wareegamni isaan kafalan saba Oromoo fi Oromiyaa bira darbee biyya saniif gahee guddaa gumaachanii Itoophiyaan akka Itoophiyaa taatu godhan baraa miti sa'aatii tokkoof ijoollee isaanii keessaa hin badanii. Namoonni tokko gootonni darban humaanuun buufne qabsaa'uma dhuma malee bu'aan isaan buusan walabummaa Oromoo irratti gadi aanaadha jedhanii yaadu. Akkasitti yaaduun isaanii osoo hin taane kan akkas jedhe yaadu sammuun isaa gadi aantu ta'uu isaati. Gootonni Oromoo walabummaa nu gonfachiisuu dadhabanis nu bilisoomsanii jiru. Gadi bahanii qawwee dha'uu qofa osoo hin taane jechoonni isaan afaaniin dubbatanii darbanu saba kanaaf bu'aa guddaa buusuu bira darbee akka onnee horatanii dhugaa irratti cichanii biyya ofiitiif wardiyyaa akka dhaabatan godhee jira. Kutannaa fi murannaa maal akka ta'e nu barsiisanii jiru. Qawween teenna bishaan tuftii tan nafxanyaa ibidda tufti jedhanii kanii qawween Oromoo dhukaasee akka nama ajjeesu garsiisanii morma irraa muranii fiduun qawween Oromoo bishaan baati warri jettan kunoo laalaa nafxanyaan ana malee namni hin jiru jedhe ajjeefne jedhanii geeraruun gootummaa akka dhaallu nu godhanii jiru. Afaanii fi aadaan teenna akka gabbattu eenyummaa keenya beeknee akka falmannu xurree nu taraaruun barumsa baradhaa namni barate mirga isaa gaafataa jechuun nu dhaamanii jiru. Jeneraal Taaddasaa Birruu biyyoon isaanitti salphattu. Har'a dhaamsa sana hojiirra oolchuun ilmaan Oromoo baratee mirgaa fi dirqama isaa beekee akka falmatu mirga isaa akka gaafatu godhanii jiru. Gootota keenya seenaa bara baraan isaan yaadatu. Icciitiin maal akka ta'e icciitii dhokfachuun icciitii garaa nu baate garatti nu deebite jechuun icciitii nyaatanii liqimsuun akka icciitii keenya qabannus nu barsiisanii jiru. Haaji Adam Saaddoo Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Akkasumas murannaa fi kutannaan qabsoo irratti qaban gochaa fi jechaan nutti mul'isuun osoo lubbuun jirru gabroomne jiraatu irra of ajjeesee du'uunaaf wayya jechuun gabrummaan hagam akka hadhooytuu fi jibbiinsa gabrummaa irraa qaban nuuf ibsanii jiru. Haaji Hisaaq Tarree Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Wareegama gootota keenyaa akkuma qaldeetti tuqame bira darbamu miti. Warra mukaa fi dhagaa bineensonni bosonaallee biyya keenya keessatti bilisoomee jiraatu qaba. Maaliif gabrummaa jala teenna? Maaliif namni akka keenya ji'a 9 dhalatee akka harreetti nu fe'ata? Kaa hin kaanaan dachee teenna irratti abbaa ta'uu qabna. Rabbi nu filee keessatti nu hore alagaan irra hin jiraattan jedhee qe'ee teenna dhufe mirga keenya sarbuu qaba. Ka'aa iddoo hundaa ol ka'aa jechuun kaabaa kibbaa dhihaa bahan hunduma kallattii jiruun wal ijaaruun afaan tokkoon bacaqii boraafatanii baala mi'eessaa nyaataa uffata malee qaama isaanii qullaa roobaa fi aduun hiddamaa qabsoo finiinsuun har'anu gahanii. Mirga isaanii sarbuu miti akka nafxanyaan dachee Oromiyaa irra hin deemne gaaddisni muka Oromiyaa keessa jiru jala akka hin dhaabbanne daandii Oromiyaa keessa akka hin qaxxaamurre bishaan Oromiyaa keessa akka hin dhuyne gochuun nafxanyaa likkii galchan kan akka Haaji Umar Qeebaloo nafxanyaan dachii Oromiyaa irra deemu hunduu gibira kafalu malee naannoo Baalee keessa hin qaxxaamuru jechuun dhaadatanii hojiinis itti mul'isanii jiru. Rabbiin rahmata haa godhuufi akka nuti kutaa fi gandaan amantii fi gosaan addaan wal hin qoonne utubaa sibiilaa onnee teenya keessatti ijaaranii deemanii seenaa bara baraan dhalli dhufu hunduu fakkeenyummaa gaarii irraa baratu gochuun shinniggatti Ibilii 15 tokkummaa isaaniitiin gootonni 11 Oromoo fi Oromiyaaf jennee baane maqaa Oromootiin qe'ee teenna yaane asitti amantii wal qoonnee addaan hin hafnu jechuun
iddoo tokkotti rashanamanii ajjeefaman. Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo, Abboomaa Mitikuu, Yigazzuu Bantii, Falmataa yookaan Caccabsaa, Faamni Dooyyoo, Irra'aanaa Qacalee, Marii Galaan, Dhaddachaa Boruu, Dhaddachaa Mul'ataati. Amantiin tan dhuunfaati. Oromummaan ammoo walitti qabna, dachee Oromiyaa walitti qabna jechuudhaan akka gandaa fi amantiin addaan wal hin qoonne sirritti nu barsiisanii jiru. Dhiigni keessan odaa Oromoo haa biqilchu, lafeen teessan diina Oromoo haa waraantu isiniin jenna. Qabsoon isin gootan ijoolleen onnee ibiddaa tan Oromiyaa murtee taakkuu takka ormaaf fillaanne hortee jirti. Dhiigni keessan katasa dhangala'ee osoo hin taane kan mirga dirqama isaa beekee falmatu, kan dacheen Oromiyaa fi mirga ofii xiqqoo sharafee hin sharafne uumee jira. Qaamaa qalbiin yaadaa gochaa fi raawwiin gootonni keenya yaadachuun guyyaa isaanii kabajuu fi waan isaan dhiigaa fi lafee isaaniin ijaaranii fi magarsan jabeessuu fi kudhaamachuun nu barbaachisa. Kaayoo isaanii galmaan ga'uun wareegama isaanitti firii gochuun sochii keenya dachaan dabaluudha. Irbuun Shinniggaa waan laayyoo miti, waan akkasuma afaan qofaan haasamee bira darbamus miti. Irbuun Shinniggaa haalaan ulfaataadha, hundee ijaarsa sabaa fi biyyaati. Dhaloonni irbuu Shinniggaa gadi fageessee hubatuu fi beekumsa qabuun irbuun Shinniggaa hin cabuu, hin diigamu. Irbuun Shinniggaa eeguun dirqama dhalattoota, dirqama Oromoo hundaati. Gootota keenya kan kaleessaa fi har'aa yaadachaa deemuun irbuu isaanii haaromsuun dirqama Oromummaati. Akkasuma gooticha Oromoo qubee jenereeshinii kana keessa dhabne qaroomaan disa Oromoo guddaa daandii qabsoo bilisummaa kenna kan ta'ee fi Daarekteeriin Jeneringii Oromoo Artiist Hacaaluu Hundeessaa seenaa hirminyaatu jechuun seenaa wareegamtoota kennaa yaadachaa waan diinni nu godhus yaadachaa haloo kenna akka baanu akka fal'aana diinaatiin hin nyaanne nu dhaame. Jechaan gochaanis gooticha Hacaaluu Hundeessaa umrii isaa gabaabduu keessaa waan sabni kun jaarraa hedduu itti dhimma bahu ijaaree deemee jira. Bara wayyaanee keessa 4 kiiloof nutti aane osoo nuti jirru ormi 4 kiiloo iman seenne jedhee cichuun osoo ofii fi saba kennallee hin ganin wareegame. Rabbi biyyeetti haa salphisu. Egaa kabajamtootaa fi dhageeffattoota ilmaan Oromoo seenaa goototaa guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadhee kanumaan xumura. Haga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan nu tura. Jirtu ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu. Eessa jirtu? Boolee jirra jedha, eessa jirtu? Boolee jirra jedha, eessa jirtu?